Qorontoos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa egaa amantiin, jaalalli, akkuma kana abdiin isaan kun sadan hafanii jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala jedha. Iddoo kana yommuu dubbise. Jalqaba akkuma isiniif kaasu yaale Phaawulos kutaa sana keessatti waa'ee kennaa hafuuraa dubbataa ture. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 qabee hanga boqonnaa 14tti waa'ee kennaa hafuuraa barsiisaa ture. Jidduurra ga'ee boqonnaa 13 keessatti waa'ee jaalalaa dubbataa ture. Sana booddee gara xumuraatti immoo geessee kennaawwan hafuuraa keessaa isaan hafanii bara baraan jiraatan yookaan immoo akka amala kiristaanaatti amala ta'anii jechaadha. Jireenya keenya wajjin hafanii kan jiraatan. By the way, kutaan tokko kanan dubbisee yeroo hundumaa baay'ee dinqifadhe. Sagalee Waaqayyoo akkuma kanas barsiisaa hafuura raajii wajjinis kan walii galu. Biyya lafaa kanarratti wantoota baay'ee, wantoota arganne, wantoota horanne hunduma isaa dhiibnee deemna. Guyyaa tokko warri mana qabnus, warri kiraayii keessa jiraannus, warri konkolaataa qabnus, warri miillaan deemnus, warri sadarkaa barumsaa hamma xumuraatti qabnus, warri horii baankiitii guddaa qabnus, warri kiisiin keenya immoo duwwaa ta'es tokkollee otoo nafiin waa hundumaa dhiibnee deemna. Maaliif Iyyoob akkuma dubbate ani qullaa koon garaa haadha koo keessaa ba'ee akkuma kana qullaa koos immoo gara Waaqayyootti nan deebi'a jedhe. Qullaa koon dhufe qullaa koos nan deebi'a jedhe. Kanaaf waa hundumaa dhiibnee deemna gaaf tokko. Garuu wanti nuti fudhannee deemnu kana jechuun gaaf tokko dhiibnee erga deemnee booddee gaafa du'aa ka'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Kiristaanni abdii du'aa ka'u qaba. Gaafa du'aa ka'u gaafa gooftaan Yesuus deebi'ee dhufu waan biyya lafaa kanarratti qabnu horanne keessaa inni guddaan waan tokkoof tokko amala keenya qofaadha. Amalli keenyi baay'ee murteessaadha. Du'aa ka'uu booda amalli keenyi nu wajjin ka'a. Gaafa du'aa ka'u inni amalli isaa eekkamaa ta'e yookaan immoo aaraa ta'e gaafa sana otoo aaruu ka'a. Inni nama loluu jaalatu gaafa sana lolaaf ka'a. Inni nama arrabsuu jaalatu gaafa sana arrabsuun ka'a. Inni miiraan gaggeeffamu gaafa sana miirumaan ka'a. Amalli hin jijjiiramu. Amalli keenya nu wajjiniin samii deema. Yoo amala samii deemu ta'e, amala samii deemu keessa yoo jiraanne nu wajjiniin samii deema amalli keenya. Kanaaf sagalee Waaqayyoo asirratti kan dubbatu amala kiristaanummaa keessaa warri ijoo ta'anii darbanii jireenya bara baraa keessatti illee jiraatan maalidha isaanii? Amantiin yeroo hundumaa hin jiraata. Jaalalli yeroo hundumaa hin jiraata. Abdiin yeroo hundumaa hin jiraata. Kana keessaa jaalalli akka caalu erga dubbannee booddee ka'umsi isaa garuu amantii ta'ee akka laalle maaliif amantii ta'e jennee amantii qorachaa jirra. Waa'ee amantii qorachaa jirra. Maaliif maddii waan hundumaa ka'umsi waan hundumaa amantii ta'e jennee yommuu laallu qonnaa keenya darbe keessatti wanti hundumtuu jireenyi kiristaanaa maalirraa jalqabaa? Amantiirraa jalqaba. Amantiirraa jalqaba. Yoo amantiin hin jiraanne kiristaanummaan hin jiru. Maaliif jalqabuma daandiin gara itti mootummaa Waaqayyootti dhufan karaansaa karaa amantiiti. Steeppiin tokko amantiidha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa kennuufit biyya lafaa jaalate isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedhee amantiirraa ka'a. Amantiin baay'ee murteessaadha. Madda yookaan burqaa amantii kan jedhu waliin ilaala. Eessa argama amantiin? Burqaan amantii yookaan immoo maddi amantii maali? Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 dubbisuutiin jalqaba. Kutaa kana torbee namoota amantii waa'ee isaaniitiif ragaa bahame keessaa waan hin kaase jira. Seenaa Henook wajjin wal qabatee waan dubbatu qaba iddoo sana. Maal jedhaa? Kutaan kun akkas jedha. Boqonnaa 11 lakkoofsa 6 akkana jedha. Lakkoofsa 6 akkana jedha. Lakkoofsa 5 qabeen dubbisa. 5 fi 6 dubbisa. Akkas jedha. Henook du'a ijaan iyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa bahameeraaf jedha. Nama tokko nama Waaqayyo otoo du'aan ijaan hin argin isa fudhate tokkotu ture. Nama Waaqayyo tokko.
Kan isin dhibu namni kun maaliin ol fudhatame jedhaa? Amantiidhaan ol fudhatame. Akka amantiidhaan ol fudhatamuuf maaltu isa gargaaree? Waaqayyoon gammachiise. Maaliin Waaqayyoon gammachiise? Amantiidhaan Waaqayyoon gammachiise. Amantiidhaan Waaqayyoon gammachiise. Lakkoofsa 6 akkas jedha. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniif gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarraa jira. Ameen. Gooftaaf galannaa ta'u. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Tarii karaa adda addaa tajaajilaan Waaqayyoon hin gammachiisa jettanii yaaduu dandeessu. Karaa garaagaraa kennaa kennuudhaan Waaqayyoon gammachiisa jettanii yaaduu dandeessu. Kurnaffaa deebisuudhaan Waaqayyoon gammachiisa jettanii yaaduu dandeessu. Yookaan immoo rakkataa gargaaruudhaan Waaqayyoon gammachiisa jettanii yaaduu dandeessu. Karaa biraa. Haa ta'u malee sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Namni Waaqayyoon gammachiisuu barbaadu amantii qabaachuun isarra jira. Karaa kan biraa yoo nuti amantii hin qabaanne Waaqayyo hin gaddaa jechuudha. Warroonni amantii hin qabne Waaqayyo irratti dhugaa baatota sobaa ta'u kan jedhu ilaalleerra. Ragaa baatota sobaa ta'u. Ragaa baatota sobaa ta'u. Kanaaf amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Hubadhaa. Amantii malee. Egaa erga akkas ta'e amantiin eessaa argama ree? Namni Waaqayyoon gammachiisuun barbaanne jira isin keessaa? Namni Waaqayyo akka nutti hin gammanne barbaadu jiraanu keessaa hin jiru nan amana kana. Garuu dhoksaan ittiin Waaqayyoon gammachiisan maali? Amantii. Amantii. Har'a keessumaa har'a baay'een keessan sagantaa kana kan hirmaattan dargaggoota akkasiin taatan beeka. Abbootiis yoo taatan umurii dargaggummaa keessa namoota jirtanidha. Abdii guddaan qaba kana. Namoota baay'eetti waan gaaffii ta'u keessaa tokko amantii eessaan argadhaa? Amantii eessaan argadha kan jedhu gaaffii namootaati. Kana qofa miti. Hafuuraan akkamittiin guddachuun danda'ama kan jedhu gaaffii namootaati. Namoonni baay'een hafuuraan guddachuu barbaadu garuu bara baraan achuma. Inni barreen gaddaa idduma barreen gaddaa jiran baranas jiru. Yommuu jireenya isaanii duubatti deebi'anii ilaalan waan itti Waaqayyoon galateeffatan as ga'eeraan jedhan hin qaban. Inumaanuu bara kana keessa namoota akkamiitu caalaa seetanii namoota bara isa darbe darbaa isaanii haasa'an bara akkasii akkas ture. Yeroo dargaggummaa koo akkasan ture. Yeroon akkas turu akkas ture. Yeroo mana barumsaa jiru akkasin ture. Akkasin ture han odeessantu caalaa bara kana keessa. Ture han odeessan. Isin akkami ture kan odeessitanidha moo jireenya keessan har'aatti gammachuu qabdu? Amantii keessan har'aatti gammachuu qabdu? Deddeebii hafuuraa keessan har'aatti gammachuu qabdu obboloota ko? Namoonni baay'een ture odeessu. Akkas ture jedhu. Akkas ture. Kanaafi asirratti dhoksaan isaa maali? Dhoksaan ittiin amantiitti hafuuratti guddatan. Maaliif amantoonni tokko jabaatanii dhaabatu? Tokko immoo bara ijoollummaas akkuma argitan bara dulluma isaa keessas gooftaa wajjin otoo dhaabatu argitu. Hamma dhumaatti otoo faarfatu hamma dhumaatti otoo Waaqayyoon tajaajilu hamma dhumaatti jaalalli inni Waaqayyoon qabu ho'aa ta'e argitu. Otoo amalli isaa jireenyi isaa hin jijjiiramiin iddoo mana Waaqayyoo keessaa otoo hin dhibamin argitu. Maali dhoksaan jedhanii namoonni gaaffii gaafatan jiru. Kaan immoo har'uma argitan immoo yeroo muraasa booddee immoo achuma akkuma qilleensaa jedhee immoo namni iddoo isaatii badu immoo jira. Namni iddoo isaatii badu. Maali kunis dhoksaan isaa? Kaan maaliif jabaatanii dhaabatu? Kaan maaliif kufu? Deebiin isaa wal xaxaa miti. Sagalee Waaqayyoo ifaadha. Dubbiin isaa dubbii maaliiti? Dubbii amantiiti. Amantiin dubbii Waaqayyoo irraa dhalata. Yookaan immoo dubbii Waaqayyoo keessaa dhufa amantiin. Dubbii Waaqayyootti qabamuutu akka namni amantiitti jabaatu nama taasisa. Kanaaf waa'ee dubbii Waaqayyoo ilaala. Burqaa amantii kan jedhu kan laalaa jirru. Amantiin eessaa argama? Burqaan isaa eessaa? Sagalee Waaqayyooti. Macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu wajjiniin firooma qabnu hiiknee amantii keenyatti guddachuu hin dandeenyu.
Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraa akkas jedha. Egaa amantiin dhaga'uurraa hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin beekama jedha. Amantiin maalirraa dhufa? Dhaga'uurraa dhufa. Dhaga'uurraa dhufa. Wanti dhaga'amuun ta'u immoo maaliin beekama? Dubbii Waaqayyootiin beekama jechaadha. Dubbii Waaqayyootiin beekama. Kana jechuun dubbii Waaqayyoo otoo hin dhagahin amantiin dhufuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf aniif isin amantiin keenya akka guddatu yoo barbaanne dhoksaa biraan hin barbaachisu. Maaltu barbaachisaa? Dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Dubbii Waaqayyoo dhaga'u, dubbii Waaqayyoo dubbisu, isa Waaqayyo nuuf kenne sagalee isaa. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Amantiin tasa hin dhufu yookaan immoo asidentiidhaan akka tasaa hin dhufu. Amantiin miirarraa hin dhufu. Amantiin maatii kiristaanarraa dhalachuurraa hin dhufu. Amantiin burqaa qaba. Waaqayyo amantiin kamittiin akka inni eegalamu, akka guddatuu fi akka jabaatu karaa qopheesseera. Karaan kun karaa sagalee Waaqayyooti. Karaa sagalee Waaqayyooti. Gooftaaf galannaa ta'u. Qabxiiwwan arfan shanan tokko isinitti himeen gara xumuraatti fiduu barbaada. Qo'annaa guyyaa har'aa kana keessatti qabxiiwwan arfan shanan tokko isinitti hima. Jalqaba irratti wangeelli sanyii amantiiti. Wangeelli yookaan immoo sagalee Waaqayyoo sanyii amantii isa tokkichadha. Wangeel የእምነት ብቸኛ ዘር ነው. አሜን። ብቸኛ ዘር. Wangeelli sanyii amantii qofa sanyii amantiiti. Laftitti amantiin biqilu wangeela. Laftitti amantiin biqilu maalinni? Wangeeladha. Kanaaf wangeelli sanyii amantiiti. Garuma macaafa dura dubbisneetti Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 14tti yommuu isin deebisu akkas jedha. Namoonni immoo nama ittiin hin amanne akkamittiin waamma ture? Akkamittis nama waa'ee isaa dhaga'anii hin beeknetti amanure? Namoonni yoo ergaman malee immoo akkamittiin lallabure? Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisu kan jedhullee caafameera. Hamma lakkoofsa 15tti. Gooftaaf galannaa ta'u. Kutaa kana keessaa maal argina? Namoonni immoo nama ittiin amanne akkamittiin waammatu? Gooftaa Yesuus Kiristoositti yoo hin amanne isin akkamittiin waammattu? Akkamittiin dhageessifattu yoo ittiin amanne? Yoo ittiin amanne. Akkamitti dhageessifattu? Haa ta'u immoo malee immoo akkamittis nama waa'ee isaa dhaga'anii hin beekne immoo amanatu. Kanaaf duraan dursa maaltu barbaachisaa? Waa'ee isaa dhaga'uutu barbaachisa. Waa'ee isaa dhaga'u, waa'ee Waaqayyoo eessaa dhageenya nuyi? Dubbii Waaqayyoo keessaa dhageenya. Waa'ee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo keessa malee iddoo biraan jiru. Dubbii Waaqayyoo keessa jira. Kanaaf dubbii Waaqayyoo amantiitiif baay'ee murteessaadha. Haa ta'u malee dubbii Waaqayyoo kana dhaga'uudhaaf maaltu gochuu qabaa? Dubbatamuu qaba. Dubbatamuudhaaf lallabamuu qaba. Lallabamuudhaaf immoo namoonni ergamuu qabu. Namoonni dubbatan jiraachuu qabu. Wal qabatee deema. Nama hin amanne akkamittiin waammatu? Kan hin dhaga'iin amanuun hin danda'amu. Akkuma kana Kiristoos isa hin beekne hordofuu hin dandeenye. Kiristoosin beekuu qaban. Gooftaan nu gargaaru. Yeroo baay'ee irra deddeebiin dubbadha kana macaafa raajii Steps to Christ jedhamu irratti Kiristoosin beektamoo waa'ee isaa beekta kan jedhu jira. Aneef isin Kiristoosin beeknamoo waa'ee isaa beekna? Namoonni baay'een waa'ee isaa beeku. Garuu isan beekan. Garuu isan beekan. Jireenya isaanii keessatti isan beekan. Hojiidhaan isan beekan. Amantiidhaan isan beekan. Seenaa isaa garuu afaaniin beeku. Beekumsaan, barumsaan, sammuudhaan beeku. Waaqa isiniif hin ibsamne amanuun hin danda'amu yookaan immoo kan hin beekne amanuun hin danda'amu. Waa'ee isaa otoo hin taane isa beeku. Wangeelli bakka hin jirre yookaan immoo sagalee Waaqayyoo bakka hin jirre amantiin jiraachuu hin danda'u. Kan isin dhibu bara kana keessaa mana keenya kan jiru sagalee Waaqayyoo mana nama hundumaa jira. Sagalee Waaqayyoo moobaayilii nama hundumaa irra jira. Sagalee Waaqayyoo qilleensa irra jira. Macaafni qulqulluun harka keenya jira. Mana keenya jira. Iddoo hundumaa jira. Garuu akka bara kanaa immoo beelli dubbii Waaqayyoo uumamee hin beeku. Namni dubbii Waaqayyoo beelaadha, dheebotaadha. Duwwaadha jireenyi nama. Sagalee Waaqayyootiin duwwaadha namni. Hin nyaatu, hin dubbisu. Harka isaa jira malee waan harka isaa jiru sana hin beeku. Mana keenya keessa jira malee mana keenya keessaa fuunee garagalchinee hammi nuti ilaallu hamma qaba.
namoota eebbifaman namoota waaqayyoon gargaaretu guyyaa guyyaatti macaafa qulqulluu isaanii dubbise. Mee warra sirra jirtanii al takka guyyaatti macaafa keessan bantanii warri dubbistanii nama meeqa taatu? Yoo jiraattan gooftaan isinaa eebbisu. Isin warra ayyaanamtanidha. Namni dubbii waaqayyoo irraa fagoo jira. Fagoo jira. Dabalataan kutaa kana keessatti maal argina? Wanti nuti dabalataan ilaallu Ellen G. White kitaaba Christ Object Lesson jedhu fuula 100 irraa macaafni qulqulluun kitaaba barumsa keenyaa isa guddaadha. Ulaagaa amalaati. Ulaagaa amalaa. Macaafa barumsa keenyaa isa guddaa barattoonni macaafa qabu. Kan irraa baratan teekstii qabu. Barsiisaan gaayidii qaba. Tiicher gaayidii qaba. Barataan immoo student teekstii buukii qaba. Achirraa baratu, achirraa dubbisu, achirraa qoramu. Kiristaanni immoo maal qaba? Macaafa qulqulluu qaba. Sagalee waaqayyoo qaba. By the way, kiristaanni barataan. Nuyi barattoota gooftaa Yesuus. Barattoota jechuun barattoota irraati kan inni dhufe. Duukaa buutota. Nuyi kan duukaa buunu barattoonni kan barannu kan waaqayyo nuuf kenne maanuwaaliin keenya sagalee waaqayyooti. Qajeelfamni keenya sagalee waaqayyooti. Heerri waaqayyo nuuf kenne sagalee waaqayyooti. Qajeelfama amantiiti sagalee waaqayyoo. Kanaaf barataan teekstii isaa hin ilaalle, barataan kitaaba isaa hin dubbifne, kitaaba barnootaa isaa hin dubbifne dhugumatti barumsa milkaa'uu hin danda'a. Barumsa isaatti hin danda'u. Matumaa hin danda'amu. Nuyi barattoota gooftaa Yesuusiiti. Kan nuuf kenname sagalee waaqayyooti. Macaafa qulqulluudha. Kanaaf akkuma kana immoo maalidha jedhaa? Ulaagaa amalaati. Jalqaba akkuma isinitti hime gara samiitti darbeen wajjin kan jiraatu maalidha jennee amalli keenya hin darba jenna. Amalli keenya hin darba. Amala qabeenyi dhaabbataa nuti qabnu jireenya keenya keessatti. Amala immoo kan bocu amala sirrii sagalee waaqayyooti. Qabxiin lammaffaan ani isinitti himuu barbaadu amantiin dubbii waaqayyoo dhaga'urraa dhufa. Dubbii waaqayyoo dhaga'urraa dhufa. Amantiin kanneen armaan gadii irraa hin dhufu obboloota ko. Amantiin cuuphaadhaan hin argamu. Cuuphaadhaan hin dhufu. Gaafa cuuphamne hin dhufu amantiin. Amantiin sirna amantii yookaan immoo tradition isa jennu barteerraa aadarraa hin dhufu. Amantiin miira irraa hin dhufu fiilingii yookaan immoo miira irraa hin dhufu. Amantiin aadaa irraa hin dhufu yookaan immoo religion kan jennu. Religion irraa hin dhufu. Akka ittiin dhufu amantiin burqaa tokko qofaa qaba. Innis dubbii waaqayyooti. Dubbii waaqayyoo irraa dhufa. Kanaaf yoo dubbii waaqayyoo wajjiniin firooman qabdan ta'e amantiin koo laafeettanii yoo dubbattan dogoggoraa jechaadha. Dogoggora. Keessumatti dargaggoonni bara kana keessa keessumatti dargaggoonni wantoota armaan gadii irratti hirkatu bara kana keessa miira yookaan immoo emotion miira irratti hirkanna. Wanti nutti dhagahame miira keenya irra darbuu hin dandeenye. Isarra darbinee waa laaluu hin dandeenye. Garuu waan miira keenya keessatti yeroo hundumaa nutti dhagahamu wanta dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Tarii dafnee aaruu dandeenya. Eekamuu dandeenya. Wanti nutti hin tolle nutti mul'achuu danda'a ta'a. Isa akkuma jirutti ilaallee saayidii biraa immoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Miirri baay'ee gadheedha. Miira keenya irratti kan hirkannu hedduun jira. Miirri nu miidha. Miira gaddaas haa ta'u, miira gammachuus haa ta'u, miira kamillee haa ta'u, miira keenya to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Miira irratti hirkatu, miidiyaa hawaasaa irratti hirkatu bara kana keessa amma namni hundumtuu moobaayilii isaatti hidhamaadha. Yeroo nyaatullee, yeroo karaa deemullee, yeroo kamillee, waldaa keessatti illee moobaayilii isaatti hidhamaadha namni. Maal immoo ilaala yoo jettan waan jireenya isaa ijaaru miti. Waan jireenya isaa ijaaru miti. Waan isa fayyadu miti. Yeroo bal'aa kan irratti dabarsu, maallaqa isaa kan irratti gubu, waan isa fayyadu immoo miti. Waa baay'ee waan hin fayyadne, waan jireenya namaa balleessu, waan namni taa'ee ittiin jireenya isaatti qalladu kana ilaala. Yeroo isaatti hin guba. Baay'ee nama gaddisiisa. Sooshaal miidiyaan gaarummaa guddaa qaba. Kunoo akka amma itti fayyadamnu kanaaf. Iddoo jirru jiraannee sagalee waaqayyoo isa jiraataa ta'e kana waliin dhageeffachuu, waliin nyaachuu, waliin kadhachuuf itti fayyadamaa jirra. Kun baay'ee barbaachisaadha, murteessaadha. Haa ta'u malee garuu calluma jedhanii qubaan waan hundumaa daddabarsaa ooluun inni immoo balaa guddaa qaba. Balaa guddaa qaba. Kanaaf achirratti hirkatanii jiraatan jiru. Yeroo baay'ee karaa sana kan dhufu wantoota sobaa jira.
bifti bifa sobaati. Namoonni mana isaanii keessatti waan baay'ee otoo qabanii fuula as yeroo gara keenyatti ba'an immoo dhiqatanii uffatanii waan ergamoota fakkaatanii as ba'u. Namoonni baay'een isa sana fakkeessuuf eenyummaa isaanii isa sirrii fudhachuudhaaf hin rakkatu. Namoonni fakkeessuudhaaf rakkatu, akkeessuudhaaf rakkatu, akka namaatti jiraachuudhaaf rakkatu, akka namaatti uffachuudhaaf rakkatu, akka namoota kaanitti nyaachuudhaaf rakkatu, waan arganiin rakkatu. Miidiyaan hawaasaa jireenya keenya baay'ee miidha. Achirratti hirkatuun rakkoodha. Motivational speaker namoota jennu namoota jechoota adda addaa dubbatanii motiveetii nu godhan. Motiveetii nu gochuu qabu amantii keenya ta'uu qaba. Waamicha keenya ta'uu qaba. Jireenya bara baraa isa nu eeggatu gatii Yesuus nuuf kaffale ta'uu qaba. Kan motiveetii nu gochuu qabu. Garuu namoota waan adda addaa diraamaa odeessan jala teenye yeroo keenya balleessina. Muuziqaa irratti hirkatan jiru. Keessumaa tiiktookiin bara kana baay'ee nu balleessaa jira. Baay'ee nu balleessaa jira. Hiriyoota irrattis kan hirkatan jiru. Haa ta'u malee garuu amantii jabaa yoo barbaaddan tokkoof tokko kan irratti hirkachuun barbaachisu dubbii waaqayyoo qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Seexanni maaliif macaafa qulqulluu lola yookaan maaliif macaafa qulqulluu jibba seexanni? Macaafa qulqulluu seexanni hin jaallatu. Seenaa keessatti kan akka macaafa qulqulluu jibbame, kan akka macaafa qulqulluu ari'atame hin jiru. Kan akka macaafa qulqulluu jaallatames immoo hin jiru. Galanni gooftaaf haa ta'u. Namoonni kaan macaafa qulqulluu kana balleessuuf hamma dhumaatti, hamma du'aatti waan danda'an godhaniiru. Namoonni kaan immoo macaafa qulqulluu kana itti fufsiisuuf, ittiin jiraachuuf lubbuu isaanii aarsaa godhanii kaffalaniiru. Kaan macaafichaaf kan ajjeefaman yoo ta'an, kaan immoo macaaficha jedhanii kan ajjeesan hedduutu turan. Garuu obboloota warri jibban har'a hin jiran, warri ajjeesan har'a hin jiran. Namoonni baay'een mootonni biyya lafaa kanatti gurguddoonni ka'aniiru, isaan hin jiran. Sagalee waaqayyoo garuu jira. Ameen. Seexanni maaliif jibbaa? Waan sadiin isinitti hima. Tokko, macaafa qulqulluu yoo balleesse amantii balleessa seexanni. Macaafni qulqulluun bade taanaan amantiin hin bada. Maaliif? Amantiin kan dhufu sagalee waaqayyoo dhaga'uurraa waan ta'eef. Lammaffaa, amantii yoo balleesse fayyina balleessa seexanni. Amantiin bade taanaan fayyinni hin jiru. Fayyina balleessa. Kanaaf yoo fayyinni bade immoo lubbuu balleessuudhaan kaayyoon isaa galma ga'a. Hojiin seexana maal inni lubbuu balleessuudha. Sagalee waaqa hin jiru taanaan amantiin hin jiru. Amantiin hin jiru taanaan immoo fayyinni hin jiru. Fayyinni hin jiru taanaan immoo badisatu jira. Kun immoo kaayyoo seexanaati. Isa kana galmaan ga'uuf seexanni baay'ee hojjeta. Kan isin dhibu wantoota lama. Seexanni namoota kadhannaa fi sagalee waaqayyo dubbii waaqayyo dubbisuutti yoo isaan dadhabsiise, yoo isaan mo'ate karaa hundumaan akka isaan mo'achuu danda'u beekaa jedha. Karaa hundumaan kadhannaatti sagalee waaqayyo dubbisuutti namni mo'amnaan karaa hundumaan seexanni isa mo'achuu hin danda'a. Kanaaf isa kana beekuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti amantiin akka guddatuuf wangeelli lallabamuu qaba. Kana ergama adaraa guddaa nu as keessatti ilaaluu qabnu jira. Wangeelli lallabamuu qaba amantiin namaa akka guddatuuf. Maaliif yoo lallabame malee akkamittiin dhaga'uun hin danda'amaa jedhe Phaawulos. Calisuudhaan miti. Amantiin dhuunfaa qofa miti. Dubbiin waaqayyoo yommuu dubbatamu humna qaba. Jireenya namaa jijjiira amantiin. Kanaaf waan tokko isin dhaamuu barbaadu. Waaqayyo daawwattoota hin waamne. Yookaan immoo warra akkasumattiin taa'an hin waamne. Waaqayyoon waameera naaf isiniin. Kun yeroo hundumaa dubbachuun kan natti toludha. Kiristaanni waamicha lama waaman. Waamichi inni tokkoffaan waamicha biyya lafaa keessaa gara gooftaa dhufuuti. Waamichi inni lammaffaan immoo waamicha gooftaa wajjiniin gara biyya lafaa dhaquuti. Ameen. Gooftaan haa ulfaatu. Barreessaan tokko akkan jedha. Inni lammaffaan yoo hin jiraanne inni tokkoffaan jiraachuu hin danda'u jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Koottaa jedhe gooftaani. Dhaqaa immoo jedhe. Dhaqaa. Yoo dhaqxanoo dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallabaa. Lallabaa. Argitanii dhaqaa. Kiristaanonni hundi keenya ergamoota kan ergamnedha. Waaqayyo waamee nu fayyisee kan nu erge. Jalqaba ba'aan kan isin ulfaate itti dhamaatanii kan dadhabdan gara koottaa sana booddee immoo dhaqaa jedhe.
Phaawulos maal jedhe? Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal nama gammachiisu. Tulluurraan yommuu mul'atan maal nama gammachiisu. Ameen. Oduu gaarii warri fidanii dhufan, oduu gaarii jechuun evangeeliyoon kan jennu wangeela, good news, oduu gammachiisaa. Wangeela jechuun oduu gaarii jecha. Warri isa kana baatanii dhufan maal nama gammachiisu. Baay'een keenya fayyinee akkasumaan teenya har'a jireenya waldaa kiristaanaa yommuu ilaalu ani akka dhuunfaa kootti baay'ee na gaddisiisa. Namni torbaniin sanbata eegee waldaa dhufuurraan ala sanarra kan darbe waan jiru isatti hin fakkaatu. Sanbata waan dhufu dhaga'ee hin deema, dhaga'uudhaaf dhufa ofuma isaa. Yoom akka ta'e naan galu. Yoom dhaga'uuf dhufuun baay'ee barbaachisaadha garuu yoom isarra darbinee warra kaaniif immoo qooduutti dhufna. Gara sanatti immoo yoom guddanna ni jedhu anaaf gaaffii torbaniin namni numa dhufa, inuma gala, inuma dhufa, inuma gala. Torban keessatti waan hojjetu homaan beekamu. Waan dhaga'e sana oduu gammachiisaa tokko waan isatti tole sana torban keessatti lafa hojii isaatti, lafa baratutti, iddoo hundumaatti otoo nama tokkotti us jedhee hin dubbatin namni deebi'ee dhufa. Baay'ee iddoo garaan kootti gaddudha kun. Iddootti seexanni baay'ee milkaa'e. Waaqayyoo warra dubbicha dabarsan waame. Erga fayyinee booddee imaanaan warra kan fayyisu adaraa nutti kennameera. Akkuma abbaan ana erge yaa abbaa akkuma na ergitan immoo isaanan ergaa jedhe gooftaan. Dhaqa jedhe warra du'an kaasaa, warra lamxaan qulleessaa, hafuurota hamoota baasaa. Tola fudhattanii tola kennaa jedhe Yesuus. Argitanii kennaa jedhe. Fudhachuurra kennuutu caalaa nama gammachiisa. Kennu dubbii Waaqayyoo kennu. Isatti hin fayyine kennu. Waaqayyoo gargaara. Mana barumsaa keenyatti Yesuus ni barbaachisa. Hiriyoota keenya biratti, maatii keenya keessatti Yesuus ni barbaachisa. Sagalee Waaqa ni barbaachisa. Isa kana fudhachuu nu barbaachisa. Arfaffaa irratti dhaga'uun itti fufinsa qabaachuu qaba. Namni yoo dhaga'e malee akkamitti amanaa jedhe Phaawulos. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun itti fufinsaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko qofaaf dhaga'ee namni bara baraan nagaa jechuu hin danda'u. By the way, sagalee Waaqayyoo guyyaa guyyaan nu barbaachisa. Guyyaa guyyaan. Eebbi guyyaa har'aa kan guyyaa borii wajjiniin gargari. Har'aaf Waaqayyo waan biraaf nu erga, bor waan biraa nu erga. Hariiroo guyyaa guyyaatti Waaqayyoon inni barbaadu. Kanaaf itti fufinsaan dhaga'amuu qaba. Amantiin guyyaa guyyaatti guddachuu fi nyaatamuu danda'uutu isa barbaachisa. Maaliif? Lafa onaa keessatti Israa'eloonni yeroo lafa onaa keessaa deemaa turan maal nyaataa turan? Maannaa nyaataa turan. Nyaata maannaa jedhamu nyaataa turan. Nyaati maannaa jedhamu kun guyyaa guyyaatti haaraatu bu'a. Fresh. Haaraatu bu'a. Haaraatu bu'a. Guyyaa jimaataa qofa kan sanbataa wajjiniin dachaa lamatu isaaniif bu'aan ala guyyaa hundumaa haaraa bu'a. Haaraa bu'a guyyaa hundumaa. Haaraadha. Ganama dhaqanii funaannatu. Mi'aadha. Isa nyaatu. Yoo barbaade gooftaan aluma takkaatti waggaa 40 kan isaaniif ta'u kuufachuu danda'u turan. Takkuma gad isaaniif buusuu danda'a ture. Garuu guyyaa guyyaatti kenna. Galgala hin bu'atu. Ganama hin bu'atu, hin nyaatu, hin dhuma. Borummoo abdiidhaan eeggatu. Ganama hin ba'u, hin funaannatu, hin nyaatu. Haaraa kan ta'e. Akkuma kana. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti gooftaa Yesuus namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu. Maaliin malee? Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee. Ameen. Buddeen duwwaadhaan hin jiraatu namni. Obboloota koo hammam keenyatu buddeena lafaa qofa nyaatee jiraata. Buddeen lafaa qofa nyaatanii warra jiraatan hin barbaadu Waaqayyo. Haaree buddeena jireenyaa. Buddeena jireenyaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu. Dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee. Gooftaan nu haa gargaaru. Shanaffaa irratti dubbii Waaqayyoo jijjiirama dhugaa jireenya keenya irratti fida. Jijjiirama dhugaa fida jireenya keenya irratti dubbii Waaqayyoo. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Dubbii Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa qarlamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuuf hafuura buusaaf dhuka gargar hin baasa. Yaadaaf akeeka gara namaa qoree faraduudhaafis hin danda'a. Dubbii Waaqayyoo kun jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Galanni isaaf haa ta'u. Hin hojjeta jireenya keenya keessatti. Jireenya koo keessatti hojjetee argeera.
argeera dubbii waaqayyo jireenya koo keessatti hojjete. Akkuma kana jireenya keessan keessatti isin hojjeta dubbii waaqayyo. Jireenya nama kamii keessatti hin hojjeta. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Buusaaf dhuka gargar baasee beeka. Akeeka namaa qoree faraduudhaaf hin danda'e. Kana qofa miti dubbii waaqayyoo ni qulleessa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irraa yommuu dubbistani sagalee waaqayyoo akkas jedha. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Dubbii waaqayyoo maal godhaa? Hin qulleessa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu jedha. Hin qulleessa dubbiin kun. Gooftaaf galannaa ta'u. Cubbuurraa qulleessa. Cubbuurraa qulleessa. Akkuma kana dubbii waaqayyoo ni jijjiira. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraa sagalee waaqayyoo akkas jedha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 hin jijjiira dubbii waaqayyoo kun. Nama jijjiira. Kanaaf kan inni burqaa amantii ta'eef fakkeenya jireenya bara sana darbu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaan yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa jedha. Argitanii? Of diddiiraa. Of diddiiru sagalee waaqayyo nama jijjiira. Akkuma kana amantii ijaara. Maaliif namoonni baay'een amantii isaaniitti kan dadhaban? Sababiin isaa dandeettii waan hin qabneef miti, carraa waan hin arganneef miti, qarshii waan dhabaneef miti, dubbii waaqayyoo dhabuurraan kan ka'edha. Dubbii waaqayyoo dhabuu. Ellen G. White akkas jetti. Dubbii waaqayyoo dubbachuu, dubbii waaqayyoo dagachuun sababa guddaa dadhabbii hafuuraati. Dadhabbii hafuuraatiif ka'umsa guddaan kan ta'u, sababa guddaa kan ta'u dubbii waaqayyoo dagachuudha. Dhumarratti gara dhumaatti yommuu finnu qabxii torbaffaanii amantiin gara gochaatti nama geessuu qaba. Kanarra deddeebinee kaasaa turre. Amantiin gochaan mul'achuu qaba. Gochaan agarsiifamuu qaba. Amantii dhugaan ni abboomama, hin ba'a yookaan immoo hin deema. Akkuma kana jireenya jijjiira. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti maal argine? Amantiin hojii hin qabne maalidha? Du'aadha. Qonnaa keenya darbe keessatti ilaalleera. Egaa dhaamsi ani isiniif qabu obboloota ko. Har'aa jireenya keenya keessatti bashannana baay'ee barbaadu miti. Kaka'umsa yookaan motiveeshinii namootaa barbaadu miti. Waan nuyi barbaaduu qabnu maa inni dubbii waaqayyoo barbaaduu nu barbaachisa. Dubbii waaqayyoo beela'uu dheebochuu nu barbaachisa. Dubbii waaqayyoo maal nuuf kenna? Maal nuuf kenna dubbii waaqayyoo? Dubbii waaqayyoo eenyummaa nuu kenna. Identitii nuu kenna dubbii waaqayyoo. Dubbii waaqayyoo maal nuuf kenna? Kaayyoo nuu kenna. Purpose kaayyoo nuuf kenna. Namni eenyummaa qabu, namni identitii qabu immoo hundumaarra kan caaludha. Identitii keenya, eenyummaa keenya dubbii waaqayyoo keessaa arganna. Purpose kaayyoo jireenyaa dubbii waaqayyoo keessaa arganna. Kallattii yookaan immoo directionii dubbii waaqayyoo keessaa arganna. Mo'icha victory dubbii waaqayyoo keessaa arganna. Gooftaaf galannaa ta'u. Dubbii waaqayyoo malee amantiin hin jiru. Dubbii baay'ee yoo fudhattan yookaan immoo wantoota baay'ee jireenya keenya keessatti yoo fudhattan amantiin keessan kan jabaatu yoo dubbii waaqayyoo baay'ee fudhannedha. Macaafni qulqulluun madda humna keenyaati. Gooftaaf galannaa ta'u. Ellen G. White kitaaba tokko irraa akkas jetti. Macaafa qulqulluun keessan of wajjiniin of bira kaawwadhaa. Macaafa qulqulluu keessan dubbisaa, qoradhaa, ittiin kadhadhaa. Wantoonni biroon kamiyyuu amantii fi humna isiniif kennuuf hin danda'an. Ilaala. Wantoonni biroon kamiyyuu amantii humna isinii argamsiisuu hin danda'an. መጽሐፍ ቅዱስን ከእናንተ ጋር አድርጉ፣ አንብቡት፣ አጥኑት፣ ጸልዩበት። ሌላ በምንም ነገር እምነትንና ኃይል ሊሰጣችሁ የሚችል የለም። እንጅሩ ካኒ አመንቲ ስኒ ከኑ ደንዳው ኃይል ሁምና ጀቢና ከነርጊሲሱ እንጅሩ አመንቲን ገሮ መጻፍን ቁልቁሉን ገሮ ከዘወ ከናፍ ኦፍ ብራን አቢና ሰገሌ ዋቀዮ ከሰ ኦፍ ብረካ ወዳ ናሜ ከመጻፍ ቁልቁሉ ፍደተ ወልዳ ደቃር namni qat macaafa qulqulluu fudhatee waldaa dhaqa. Hin beekne. Harki nama baay'ee duwwaadha. Gaafa sanbataallee namni macaafa qulqulluu baatee waldaa hin dhaqu. Garuu isinitti gargar hin bahin dubbii waaqayyoo. Amantiin madda tokko qofaa qaba. Innis dubbii waaqayyooti. Amantii dabalataan yoo barbaaddan maal gochuu barbaachisa? Dubbicha dubbisuu barbaachisa. Dhaga'uu barbaachisa. Amanachuu barbaachisa.
Amanachuu qofa immoo miti dubbachuu immoo barbaachisa. Yommuu dubbii waaqayyo dabarsanii dubbattan by the way amantiin keessan hin guddata. Amantiin sun dubbii waaqayyo irratti qabdan hin guddata. Tajaajiluun amantii namaa guddisa. Keessumatti namoonni waaqayyoon amanatanii tajaajila malee taa'an kisaaraa hafuuraa guddaa keessa jiru. Dubbii waaqayyo keessa jiraachuun barbaachisaadha. Inni xumuraa amantiin miilla Yesuus jalatti jalqaba obboloota ko. Gooftaan maqaan isaa eebbifamu miilla Yesuus jalatti jalqaba amantiin. Amantiin humna dubbichaatiin guddata. Humna sagalee waaqayyootiin guddata. Amantiin guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyo dhaga'uudhaan cimaa yookaan immoo jabaachaa deema. Kan akka goonuuf waaqayyo nu gargaaru. Mee amantii keessan ilaalaa. Hariiroo dubbii waaqayyo wajjin qabdan ilaalaa. Dubbii waaqayyo irraa fagaachuun keenyi wantoota baay'ee kisaaraa baay'ee kufaatii baay'ee nutti fida. Kanaaf maal gochuun nu barbaachisaa? Sagalee waaqayyo keessatti jireenya keenya ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya haa gargaaru. Hamma dhumaatti waan na wajjin turtaniif gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa jechuun barbaada. Kana caalaa isin hin tursu yeroo kadhannaa gabaabaa qabaannaa. Torban torbaniif qo'annaan keenya kun itti fufaa. Mata dureewwan baay'ee barbaachisaa ta'e gara garaa qabannee dhiyaannaa. Wal wajjinii waaqayyoon hin kadhannaa hin qo'annallee waaqayyo waan guddaa ittiin nu eebbisa waan ta'eef. Akkasii waa hedduu asirraa argattan eebba guddaa argattan abdiin qaba. Hiriyoota keessanii fi qoodaa waaqayyo maqaan isaa eebbifamu hin kadhanna. Jaarsa barootaa gooftaa uumaa bantii waaqaaf lafaa taate. Gargaarsa keef gochaa kee hundumaaf waan hundumaaf si galateeffan maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. Isa nu gargaarteef galatoomi, isa nu moosisteef galatoomi, isa nu fayyifteef galatoomi, isa harka keenya nu qabdeef galatoomi, isa awwaara keenya urgufteef, isa cubbuu keenya dhiiga keetiin dhiqxeef galatoomi. Maqaan kee galateeffamu gooftaa. Saatii kana waadaa keetiin si qabannaa. Lamaaf sadii taatanii iddoo isin maqaa kootii walitti qabamtanitti ana achitti isin gidduutti nan argama kan jette. Toora kanarraa lamaaf sadii caallee waa'ee waan tokkotti walii gallee jireenya hafuuraa keenya akka jijjiiramu amantiin keenya akka nuuf guddatu yaa Waaqayyo sirratti amantii akka qabaannu maddaaf burqaa amantii isa ta'e sagalee kee akka dubbifnu sagalee kee akka dubbannu yaa Waaqayyo sagalee kee irratti akka hirkannuuf galgala kana ergaa guddaa waan nu kenniteef galanni siif haa ta'u. Isa dhageenya kana hojiitti hiikuu akka dandeenyuuf karaa gooftaa Yesuusiin nu gargaara. Yaa Waaqayyo gooftaa bara kana karaa hundumaan kan jireenya keenya laaffisu, kan jireenya keenya mudhuksu, tajaajilatti kan nu laaffisu, kadhannaatti kan nu laaffisu, qo'annaa dubbii keetti kan nu laaffisu. Yaa Waaqayyo gooftaa karaa hundumaan amanamummaa dhabuutti yaa Waaqayyo gooftaa kan nu oofu yaa Waaqayyo. Miilli keenya gara keetti gara mana keetti akka ariifanne siif yeroo akka nuti hin qabaanne kan godhu yeroo keenya kan saamu yaa Waaqayyo gooftaa dandeettii keenya kan saamu kennaa keenya kan saamu bara keenya umurii keenya kan saamu siif homaatoo bu'aan buusin yaa Waaqayyo oollee gallee jireenyi keenya yeroo hundumaa duwwaa ta'ee akka jiraatu kan godhu maqaa gooftaa Yesuusiin kisaaraa amantii keessaa nu baasuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyotti kisaaraa amantii keessaa nu baasi. Amantii keenya nuuf guddisi. Hariiroo firooma nuyi dubbii keetiif qabnu maqaa Yesuusiin nu cimsi. Bara dheeraa isa haa gabuu jiraanne nuuf dhiisi. Namni buddeena duwwaadhaan jiraatu dubbii afaan Waaqayyo keessaa ba'uun malee jedhamee caafameera. Nuyi garuu bara dheeraaf yaa Waaqayyo otoo bu'uura irraa nu battini buddeen foonii qofa nyaannee jiraanne irraa nuuf dhiisi. Kana booda gara keetti deebinee buddeena hafuuraa sagalee kee nyaachuu warra kaaniif immoo qooduu burqaa jireenyaa isa ta'e dubbii keerraa dhugnee nyaannee amantii keenyatti dagaaguu tajaajila keenyatti dagaaguu akka dandeenyuuf karaa hundumaan mootummaa kee akka ariifachiisnuuf nu gargaara. Buloonni toora kanarra jiran ba'aa qabaachuu danda'u yaa Waaqayyo gooftaa. Manni isaanii ba'aa isaanii beeka, jireenyi isaanii waan baatan beeku, waan wal'aansoo qabanatti beektaa. Maqaa Yesuusiin wal'aansoo isaanii kana isaan irraa fuudhu. Ba'aa isaanii isaan irraa lafa kaa'i. Hidhaa isaanii isaan irraa hiiki. Dhukkuba isaaniitti isaan fayyisi. Waaqayyo gooftaa siif yeroo dhabuutti isaan fayyisi. Sagalee keef yeroo dhabuutti isaan fayyisi. Waan isaan barbaachisu isaaniif kennu.
kan dhukkubsatan jiru isaan fayyisi. Tarii toora kanaan alas kan jiran namoonni yaa Waaqayyo Gooftaa karaa adda addaa dubbii keetti laafan kufan jiru Waaqayyo isaan gargaare. Kan dhukkubsatan hospitaala mana yaalaa adda addaa mana isaanii keessatti kan kukkufan karaarra iddoo garaagaraa haala mijanne keessa namoota baay'ee jira. Waaqayyotti saba kee yaadadha. Biyya keenyatti eebbisi. Waldaa keenyatti eebbisi. Akka waliigalaatti waldaan kun yaa Waaqayyo torban kana iyya wal fakkaataa tokko iddoo hundumaatti gara keetti iyyaa jirti. Rooba bokkaa booddeetiin akkati nu yaadattuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin bokkaa booddee jireenya tokko keenya irratti dhangalaaftee cubbuutti nu handhuurtee amantii dhabuutti nu handhuurtee hafuurri kee qulqulluun nu guutee wangeelli kee lallabame Waaqayyoo wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama. Kana booddee dhumni hin ta'a jettee akka dubbatte Waaqayyo humna hafuura qulqulluun iyya guddaa iyyuudhaan misraachoo ergaa ergamoota sadanii biyya lafaa hundumaatti sanyiif afaan qomoo hundumaatti himnee mootummaan kee akka nuuf ariifatu waan nurraa eegamu hojii kee akka hojjennuuf maqaa Yesuusiin nu gargaari. Hirriba hafuuraa keessaa nu kaasi. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Kaan hojii barbaadu buloota koof hojii kenni. Kaan yaa Waaqayyo Gooftaa barumsa barbaadu ati haala isaaniif mijeessi. Kaan immoo dhimma adda addaa wal qabate qorumsa qabu qorumsaan irratti injifannoo isaaniif kenni. Jaalalli kee haa ta'u. Karaa sagantaa kanaa immoo yeroo hundumaa nu eebbisi. Torban dhuftuu haala gaarii ta'een otoo keessaan hir'atiin deebinee fuula keetti akka ol arginuu fi harka keenya nu qabe. Mootummaa keetti hunduma keenya yaadadhu. Akka dhuunfaatti akka maatiitti nu eebbisi. Kana hundumaa angooteef si haa galatu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen.